Akkam jirtu hordoftoota YouTube har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a immoo dibata fuulaaf nu ta'u isinii fideera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'a immoo dibata fuulaa bareedaa tokko isinii fidee dhufeera. Akkuma argitanii wantoota asitti na barbaachisu wantuma dhiqishu fayyadamuun isiniif qopheessa jechuudha. Asitti ruuzan qaba. Ruuza dheedhii isaan qaba jechuudha. Asitti ruuza kiyya daakeera jechuun mana keessatti odoo manatti daaktanii bareedaadha jechuudha. Hanga paawudarii isaa alaa bitan jechuudha. Asitti aannan qaba. Asitti immoo irdiin qaba. Kanneen sadiin walitti godhuudhaan fayyadamaa jechuudha. Meeshaa ittiin godhadhu qopheeffadheera jechuudha amma ruuza daakuu kiyya maankaa lamantiin godhadha. Aguma fuula keessanii itti godhatanii jechuudha. Diqish maankaan takkittiin isin geettee fuulli keessanii aguma fuula keessanii jechuudha isin kan murteessitanii. Yeroo dibatu eddanii odoo qopheessitanii baay'ee bareedaadha jechuudha hanga firiija keessa geettan. Irdii baay'ee ittiin baay'isu. Irdii kanas yoo fayyadamuu baattan dhiisuu dandeettanii warri hin jaalanne jechuudha. Warri garuu fuulli keessan oilii iskiinii ta'e osoo irdii itti mattanii baay'ee bareedaadha. Irdiin oilii iskiinii baay'ee bareeda waan ta'eef itti makuus baatu dandeettanii akkuma ajamtan godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Ruuzni kun baay'ee bareedaadha fuula keenyaaf. Akkuma beektan warri Kooriyaan baay'ee fayyadamanii fuulli isaanii fi umriin isaanii tokkoyyuu waliif fakkaatu jechuudha. Yeroo baay'ee fuulli isaanii daa'ima fakkaata. Ruuza kana fayyadamanii yeroo baay'ee maaskii kana jechuudha fuula ofiitiif. Fuula keenya akka umrii malee hin dulloomneef nuuf gargaara ruuzni kun jechuudha. Asitti aannan itti godhadha. Aannan hanguma isinii laaffisee isinii laaffisutti itti godhatanii jechuudha. Hanguma isinii laafutti godhatanii yoo isin jalaa furdate akka isinii qal'atu aannan itti eda'aa itti godhuu ni dandeessanii. Bakkee aannanii kana immoo dammas itti godhachuu ni dandeessu. Amma sirriitti kanneen sadii wal keessa makaa jechuudha. Ruuzni kiyya akkuma argitan baay'ee hin bulloofne hin bullaa'u sirriitti jechuudha. Akkanatti sirriitti wal keessa seensiftanii jechuudha. Kana fakkaata akkanattiin qopheesseera. Kun amma bakkee lama naaf ta'anii iddoo lamattiin dibadhe. Diqishuma isin barbaachisaa jechuudha. Amma fuula keessan dura erga dhiqattanii qulqulleessitaniin booda fuula qulqulluurratti jechuudha. Kana dibata kana dibattanii jechuudha. Amma harka kiyyarra dibee isin mul'isa. Wanta hundaa osoo hin dibatiin dura harka keessan dibadhaatii yoo wantoota alaarjikii qabdan ta'e jechuudha. Yoo akka sheffoomaa isin jedhe ta'e hin dibatinaadha. Dura harka keessan irratti akkanatti dibadhaatii yaalaatii saniin booda fuula keessan dibadhaa jechuun warri alaarjikii wantoota garaagaraa irraa qabdan. Kana egaa akkanattiin dibattaniin booda daqiiqaa 20 hanga 30 ofirra tursiistanii hanga inni goggogee jedhutti jechuudha. Egaa akkasitti dibattaniin booda saniin booda erga goggogeen booda suuta jettanii ofirraa gadhisiiftanii jechuudha. Dura carqiidhaan yookaan carqii sooftii lallaafaa kanaan jechuudha odoo fuula keessan hin miidhin. Suuta jettanii akkasitti dura ofirraa onnoo gootanii saniin booda dhiqattanii jechuudha bishaan qorraadhaan. Kan daake kanas daattaniitiin kaa'achuu ni dandeessanii. Yeroo biraa achumaa fuudhaa dibattanii jechuudha. Aannan hojii walitti makaa yoo irdisitti gochuu baattan akkasitti dibadhaa isiniin jedha. Fuulaaf baay'ee tokko bareedaadha. Yaalaatii ilaalaa ni jaallattu. Takkitti maandamoo jijjiirama irratti arganna jettanii onnoon godhina irra deddeebi'aatii yaalaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatina. Nagaatti.